harkafuni nageenya koo kan jaalalaaf kaawwataa bakka jirtan maraatti hunduma keessanii dhaabaatuuf daawwachuu taakee beekituufi akkam jirtu nagaa keessanii jecha har'aa viidiyoo birootiin deebii dhufiitiin jira. Turtii keessa naga xumuraatti nama waliin gochuun affeerraa kiyya gara viidiyootti osoo hin darbiin dursaa warri chaanalaa qofa haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatiina. Akkasuma warri turtan laayikii, sheerii fi akkasuma astaayitii keessan komentii irratti naaf kennaa jirtan hedduu galatoomaa ulfaadhaa jecha. Egaa viidiyoon har'aa qabadheetii dhufe viidiyoo baay'ee salphaatee mana keessatti ofii keenya hojjetachuu kan dandeenyu viidiyochi kan xiyyeeffatu shamarran irratti jechuudha. Akkasuma warri dhiiraas immoo rifeensa keessan barreeffachuu barbaaddu yoo ta'e itti fayyadamuutii ni dandeessu. Asumaan akkana hin qomanne. Egaa viidiyoon har'aa isiniif qabadhee dhufe rifeensa bareedaa qabaachuu akkasuma rifeensa lallaafaa yookiin wazii qabu. Akkasuma kalariin isaallee baay'ee hawwataa fi kan namatti tolu rifeensa dheeraa ta'ellee qabaachuu kan dandeenyu maal goonedha maal fayyadamna isa jedhu qabxiiwwan muraasa keessaa waliin kan ilaalu ta'a. Egaa dhimma rifeensa akkanaa yeroo baay'een hojjetama namoonni baay'een hojjetanillee akkasuma viidiyoo nan daawwadha jechuudha. Ani rifeensa kunuunsuu kanarratti kan xiyyeeffate rakkoon ani argu bakka sanatti rifeensa keenya yeroo kunuunsinu wanna nuti fayyadamnu akkasuma dibata garaagaraa qibaatii wanna rifeensa keenya barbaachisu kan fayyadamnu yoo ta'e yoo yerootti kennan yoo qalbiidhaan hojjennudha waan hojii makamallee taanaa kan nuti itti milkaa'uu dandeenyu yookiin immoo kan nuti firii gaarii isaarraatii argachuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf waanuma hundumaatti yeroo kennanii sun gaarii moo gaarii miti naaf ta'amuu hin ta'u jedhanii adda baasanii kan beekan malee calluma jedhanii yoo fiiganii guyyaa lamaa sadiidhaaf fayyadamnee yookaan bira darbinudha ta'ee rifeensa keenyallee waan inni barbaaduuf waan inni hin barbaanne adda baasnee beekuun nu rakkisa. Akkasuma rifeensi sun badaa caccabaa buqqaa fi halluun taanee agarsiisaa deemaa jechuudha. Kanaafuu shamarran keenya rifeensa keessan yeroo sirreeffattan yeroo itti kenna dubartiin maqaa fi mataatiin gadi baati jedha beekan. Kanaafuu of kunuunsuuf ilaaluun wanti hundumtuu yoo nuti jiraanne yoo nuti nafni keenya maal keenya gaarii ta'e fayyaa buleessa ta'e bareedaa hawwataa ta'edha wanti hundumtuu ta'uu kan danda'u jechuudha. Kanaafuu ofirraa haa kaanu kan jedhu asumarraan dhaamsa kiyya isa jabaa ta'edha. Kanaaf egaa viidiyoon har'aa hojjechuu barbaade yookaan immoo ofii kiyyaatti rifeensa godhaaf fayyadamuu barbaade kana hin turre karoorri koo kabiraa fayyadamuu ture garuu avukaadoo wayiitu firiijii keessa jira jechuudha. Avukaadoon suni gara gurraacha yookiin gara tabalaashootti waan deemedhaa fi maaliif kanuma immoo hin fayyadamu maaf tabalaasha'ee lafatti badaa isa jedhuudhaaf hojjetachuu eegalee jechuudha. Osoo hojjetachaa jiru immoo isiniif maaf sheeriin godhu kan jedhu yaadni naaf dhufee gama rifeensa kana laalchisee ani akka gootti jechuudha. Ijoollee baay'ee faana bakkeewwan garaagaraatti wal argina gammachuudha wal qabate jechuudha. Rifeensa kee maal fayyadamtaa kan koo buqqee kan koo caccabee kan koo addarraan dhume namoo deessee waan akkasiitu jira. Isa kana hundumaa kan of keessatti qabatu jechuudha. Rifeensa baay'ee bareedaa ta'ee fi hawwataa ta'ee akkasumallee human hair irraa kan nama hambisu yeroo ammaa kanatti jireenyi baay'ee qaala'ee waan jiruudhaaf human hair bitanii akkasuma gatii hojjechiisuu mana rifeensa mana miidhaginaa dubartootaa deemuu kana wal qabate jiruun itti ulfaacha waan dhuftuudhaaf mana keessatti himee waan kana bitaatii yaala isinii gargaara isin fayyadaan isinii jedha warri gaaffii na gaafattanillee. Egaa wanni asirratti argamu kuni akkuma isiniin jedhee baay'ee waan mana keessatti argamu baay'inaan yeroo baay'ee suuqirraallee deemnee gatii salphaadhaan kan argamu biyya kamiyyuu jiraanne keessas ta'e ala kan argamu jechuudha. Kun garuu iddoo baay'eetti hojjetaman illee viidiyoo yeroo daawwadhu viidiyoo dhimma rifeensaa irratti kan xiyyeeffate ni hojjetama garuu akkaataa itti fayyadama keenyaati jechuudha. Murtii isaanii rifeensa keessan yeroo hojjettan yeroo itti kennuudha. Wanna fayyadamtan immoo guyyaa 2-3 qofa osoo hin taane yeroo itti kennitanii kuni ta'amuu hin ta'u rifeensi kiyya garamitti deemaa jira gara wal'aansaatti deema wal'aanamuutti jira moo miidhamaa jira moo isa jedhu dhaabbattanii axxaarrifachuu yookiin adda baafachuu isinitti jira jechuudha malee. Avukaadoon rifeensa heeressaa muuziin rifeensa guddina isaa saffisiisaa waanuma jedhameef guyyaa lama ofitti deddeebanii san booda gara biraatti imaluudha yoo ta'e inni kun balaa guddaa of keessaa qaba jechuudha.
Kanaaf iyyuu egaa daawwattoota kiyyaa yaada isinitti hin baay'isu yookiin oduu isinitti hin baay'isu. Gaaffii yoo qabaattan koomentii irraan akkasiin na gaafatan shakkii hin qabu. Garuu dhimma rifeensaa kanarratti ani kan hin gaafatamu yeroo baay'ee keessan jechuudha. Kana warra keessan na gaafatan illee warra taana lakkoo beekan warri hin beekne immoo sheerii godhee biraan gahaa. Kanaaf isinis sheer waliif gochaa itti fayyadamaan isinin jedhaan guutummaa guutuutti kan itti fayyadamee faayidaa isaa argeetiin jira. Akkasumas immoo mana keessatti wanti hojjetamu wanna kamillee ta'e waan rifeensaas ta'u qofa osoo hin taane waan nyaatamullee waan dhugamullee yoo ta'e mana keessatti harkaan kan hojjetamuu fi keessaan kan hojjetan yoo ta'e baay'ee faayidaa kan qabuu fi alkoolii keemikaala garaagaraa keessaa qabanirraa kan of qusatee jechuudha. Kana maaliif isiniin jarrasiitan yeroo baay'ee dhimma rifeensaa kana ilaalchisee online irraa kan bitamu suuq irraa kan bitamu jechuudha. Heerfoodii jedhamu wanni garaagaraatu jira. Kireemiin ni jira akkasuma dibanni garaagaraa qabaatii fasaashillee kan ta'e akkasuma kireemiin waa hedduutu jira jechuudha. Isa kanatti maallaqa keessan fixanii maallaqa keessanitti illee kan hin hafne rifeensa keessanitti illee kan hin hafne ijoollee hedduu keessan hin beeka jechuudha. Kanaaf isa sanarraa too beekkattanii baay'ee gaariidha. Maaliif adeemsa keessa miidhaa adda ta'e illee sanarra gahuu waan danda'uudhaaf rifeensa keessanitti illee kan hin hafne akkasuma maallaqa keessanitti illee kan hin hafne gama hundaan qisaasa rabbi namaa oolchuu jechuuti barbaada. Kanaaf keemikaala ofitti hin baay'isinaa isinin jedha daawwattoota kiyya. Kanaaf egaa gara hojii isaatti asumaan deemuutti jira. Wanni asirratti fayyadamaa jiru kun isheen kuni zinjibila jechuudha. Zinjibila bishaan isaa cuunfeetiin jira. Kun zinjibilli kun bakka kana jira. Qola isaarraatii quncisee kun kana keessaa immoo gadi cuunfee jechuudha. Maaliif wanni barbaadu bishaan isaa qofa waan ta'eef bishaan isaa qofa jechuudha. Kun bishaan isaa saayinaa duwwaasii waan hin qabuuf bakka kanatti dabalaa jechuudha. Xiqqeessuma fayyadamuu barbaade garuu rifeensi kiyya baay'ee nyaata baay'ee barbaadus ani xiqqeessuma fayyadamuuti barbaade. Kun waan asirratti argaa jirtan kun waan addaatti hin daballee kun muuziidha. Kun avukaadoo kun immoo muuziidha. Bakka kana kan jiru jechuudha. Kun avukaadoo sanii kun immoo alooveeraa jechuudha. Alooveeraa namni hin beekne jirtu jedhee yaadu. Ani viidiyoon akka neeranniidhaa fi gabaabseen xumuree dhufee ergan qopheessu waan nama barbaachisu qopheeffadheen viidiyoo waraabuu eegale jechuudha. Alooveeraan kun isa kanadha namni hin beekne jirtu jedhee yaadu kun qola alooveeraati. Biyya keessaallee alaallee bakka kamiyyuu salphaatti argachuu kan dandeessanidha jechuudha. Kanaafuu sanaa kana gubbaarra kan argamu kun avukaadoo kun alooveeraa kun immoo muuziidha. Bakka kanatti kan hin dabalee bishaan zinjibilaati jechuudha. Kun immoo kokonaat ooyiliidha. Kokonaat ooyilii kunis suuqirra salphaatti hin argattan gatiin isaas akkasuma waan isin hin miidhu miti jechuudha. Bishaan zinjibilaa kana fayyadamee fi avukaadoon foroforii namatti baay'isaa jechuudha. Yookiin foroforii namatti fida. Foroforii waan namatti fiduudhaaf zinjibilli immoo humna foroforii ajjeesu waan of keessaa qabuuf bishaan zinjibilaa fayyadamee jira jechuudha. Kanaafuu sodaa hin qabu warri foroforii qabdanillee akkasuma avukaadoo baay'ee kan fayyadamtanidha yoo ta'e akkasumallee loomii fayyadamuu dandeessu. Bishaan zinjibilaallee akkuma kiyyaa kana itti dabaltanii fayyadamuu ni dandeessani. Isa kanaaf fayyadamu jechuudha. Amma bakka tokkotti walitti naqee raakaa jechuudha maashiniitiin. Kana zayitii kana makka lama qofa fayyadamanii baay'isuu hin barbaadu. Akkasuma zayitii biraallee yoo qabaattan isin fayyadamuu ni dandeessan. Oliif ooyilii illee fayyadamuu dandeessu. Ani garuu amma oliif ooyilii illee fayyadamuu hin barbaadu. Zayitii biraa hin barbaadu. Avukaadoo qofa jechuudha. Avukaadoo akkasuma muuzii, zinjibilaa fi alooveeraa jechuudha. Zayitiin ani itti dabaladhoo jiraati. Isa kana qofa kana makka lama itti dabaladhaa jechuudha. Kanaafuu amma sanbooda daakuudhaa fi maashiniin ittiin daakuuf qopheessee kunuunsa kanaa jechuudha. Kun akka kanaatti daakaa turtii keessan haga xumuraatti na waliin godhaa. Malleen isiniin jedha daawwattoota kiyyaa. Kunoo daawwattoota kiyyaa amma zayitii yookiin immoo kokonaat ooyilii kanatti dabaladhee daakuufanii egaa viidiyoo harka tokkoon waraaba harka tokkoon immoo hojjechaadha. Kunoo amma daakuu eegalee jira jechuudha. Seeraan bullaa'ee daakamu.
Daawwattoota kiyya kun haala kanaan daakiin jira jechuudha. Daakuun isaa seeraan daakamu bullaa'uu qaba. Sababni isaayyuu aluuviiraanii waan tattee wayii waan akka cidii wayii waan of keessaa qabu sun immoo rifeensa keessa gaafa galee keessaa basuusan nama rakkisa. Saniifuu seeraan daakamuu qaba jechuudha. Kun ammaan haala kanaatiin daakiin jira. Amma wanni hafee fayyadamuu qofaa jechuudha. Rifeensa kiyyatti dibuu qofa jechuudha. Akkamitti dibanna yeroo kam dibanna yeroo kam murrameen isa jedhu. Jechuudhaan kana qopheessiti jira. Baay'ee bullaa'ee daakamee jira. Akkuma isiniin jedhaa dogooraan dirqama seeraan daakamuu qaba isiniin jedhee ture. Kanaafuu immoo baay'ee lallaafaa baay'ee namatti tola jechuudha. Inni biroon wanni isinitti hin bira darbuu hin barbaanne daqiiqaa meeqa ofirra tursinaa sa'aatii meeqaa dibanni turraa isa jedhuudhaa fi sa'aatii lama sadii ofirra tursuutti hin dandeessan garuu mana keessa ofitti dibanii mana keessa deemuu keessattuu warri ijoolleen mana namaa jirtan jechuudha. Xiqqoo waan nama dabbaluudhaa fi daqiiqa 30 qofaa ofirra tursitanii daqiiqa 30 booda shaamboo isinitti tolu. Akkasii anti tarik kena qaba isin immoo kan isinitti midhate fayyadamuu dandeessu jechuudha. Daqiiqa 30